dawaa faarmaasii irraa yookiin mana yaalaa irraa doktorri waa'ee sababa gadaamessa hoksisaa yookiin infekshinii qaama saalaa yookiin hoksisaa qaama saalaatiif ajaju. Haala salphaa ta'een hundi keenya osoo mana yaalaa hin dhaqin viidiyoo kana ilaallee bitachuu akkasuma mootu irraa fayyadamuu ni dandeenya. Kan liqimfamuu, kan keessa dibamuu fi kan ala dibamu. Kana jechuun qaama saalaa keenya hoksisaa kutuufis ta'ee akkasuma mootu infekshinii nurraa balleessu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harkafuun hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oromoo. Durra jirtu siniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Har'a gaafilee namoota keenyaa waa'ee infekshinii yookiin hoksisaa gadaamessaa irratti namoonni hedduun qoricha faarmaasii qabadhuun koottu yookiin ammoo qoricha mana yaalaa jettanii hedduu na gaafattanii akka fakkeenyatti qoricha aarfannu akkasuma ammoo tuyyuu qorichoolee ittiin dhiqannu argachuu hin dandeenyu akkasuma ammoo tuyyuu mana qorsa aadaa biyyoota Arabaa keessa jiran hin beeynu. Kanaaf baay'ee miidhamaa jira hoksisaa gadaamessaa yookiin qaama saalaatiin. Sababa kanaaf jecha faarmaasii yookiin mana yaalaa irraa nuuf qabadhu nuuf fidi ka faarmaasii jettanii gaafii hedduu na gaafachaa akkasuma obsaan baay'ee na eegaa turtanii akkuma asitti argitanii inni kuni waraqaa mana yaalaati jechuudha. Inni kuni waraqaa mana yaalaati isin argaa jirtan jedhee yaada. Waraqicha mana yaalaati, waraqaa mana yaalaati. Akka qorichi kun ittiin bitamu itti kenname guutuu silaa jechuudha. Kan mana yaalaa nama mana yaalaa kana deeme isinii waraabu abbatu na eeyyamuu didee garuu qoricha qofa kan waraabe. Kunis akkasuma kunooti. Kunis akkasuma namoonni infekshinii gadaamessaa rakkattan waan kana fayyadamtan taananiini inni kun ammoo tuyyuu jechuudha. Tokko tuyyuu saadaliyaa yookiin faarmaasii dhabamee jennaaniin faarmaasii sanirraa kenname booda sanii faarmaasii biraa akka argamu jechuudha. Faarmaasii biraa irraa akka bitatamu eeyyamni asirratti guutamee kennameef jechuudha. Isinii galee mana yaalaa itti ilaallamte yookiin itti kunoo guyyoota mana yaalaa itti ilaallamte obboleettiin teenna kunoo laala isin argitan jedhee yaada. Kunoo asitti ji'a sadaffaa guyyaa lamatti bara 2023 argitan jedhee yaada. Kuni guyyaa isheen mana yaalaa ittiin dhayitee jechuudha. Mana yaalaa dhayitee ittiin ilaallamtee jechuudha. Kunoo maqachi manni yaalaallee Shifatul Albarakaa jedha. Maqaa doktorallee yoo barbaaddan isiniif baasa. Eessamee maqaan doktoraa kuni maqaa obboleettii kennaati. Maqaa doktoraa mee isin ilaala. Doktora beekamtuu beekamaan Rabbii doktora yeroo walumaa gala doktora dubartii jechuudha. Yeroo dubartiin ulfa qabdus achitti kan deddeebi'aa turree fi akkasuma ammoo tuyyuu yeroo hedduu kan biratti yaalamaa turreedha. Of kolchaa isiniin jedha. Waraqaan doktoraa hin jiru natti fakkaate. Obboleettii tiyya biratti kanaaf kan qorichaa qofa naa kennite maqaa isheetii fi kan qorichaati jechuudha. Inni kuni dhugaa Rabbii jechuudha. Doktortittii cimtuu fi akkasuma ammoo tuyyuu doktora ani isin beekaa silaa ragaaf isin himuu barbaade. Kanaaf haa ta'u hundi keessanuyyuu haala kanaan haaluma salphaa ta'een qorichoota kanneen qabadhee kan isin dhufeedha har'a. Kunoo hin argitan jedhee yaada. Akkuma asitti argitan kanatti qorichi kun sadiin kanayyuu kanneen fayyadamuu qabnu. Inni kun kan nyaatamu. Inni kun ka gadaamessaa keessatti godhamu akkasuma immoo ijoolleen hedduu jechuudha gamaa gamana luka isaanii yookiin sarbaa isaanii na hoksisaa akkasuma immoo tuyyuu baay'ee infekshiniin ittiin rakkadhee akkasuma immoo tuyyuu baay'ee jechuudha kan kofni lamaan jidduun na hoksisu na ciccitu obboleettii rabbumaa jedhi qoricha naa fidi jettanii inni kun baay'ee xiqqishuudha keessa banee kan isinitti agarsiisuudha. Kunoo haala kanaan jechuudha isin suuraa asirraa kaafattanii ani yoo naa danda'ame suuraa poostii isin godha garuu isin hin laaltanii kunoo haaluma margitanii viidiyoo dhaabdanii suuraa iskiriinshoot irraa godhachuu ni dandeettanii jechuudha. Akkaataa fayyadamisaa anatu isinitti hima. Inni kun ammoo kiniiniidha. Kiniiniin kunis baay'ee kiniinii fayya qabeessaa fi hedduu bareedaa tahee firii takkitti qofa of keessaa qaba. Obboleettiin tiyya nyaattee gattee jirtiyyuu kunooti. Maqaa Ingiliffaan illee yoo feetan kunooti.
asirraa screenshot godhachuu ni dandeettanii. Kunooti namoonni hedduun maqaa isaa nuu himi jedha. Maqaa isaa yoo isin hime isiniin galu garuu suuricha screenshot godhachuutuyyuu isinii caala. Kun Arabiilleen jechuudha. Inni kunis kan dibatamu. Inni kun waan baay'ee faayidaa qaba. Booda irratti isiniif hima. Madaalii adda addaatiif baay'ee barbaachisaadha. Kuni dhiiraafis baay'ee bareedaadha jechuun infekshinii gadaamessaa yookiin hormaataa dhiiraa yoo kan hoksisu tahees baay'ee bareeda. An obboleettiitii ofii mana yaalaa dhaqee wajjin kan waan kana jechuudha. Sababa viidiyoo waraabachuu heduuf qoricha kana waan barbaaduuf doktora ofii bira gattaa'ee kan gaafadhe sababa maaliirraa gadaamessaan obboleettiitii yookiin infekshiniin ishii ho'isisa kan jedhuufis hunda isaatuyyuu rakkoolee fi akkasuma mootuyyuu sababa isaa addaan baafadhe kan qoricha kana arganne jechuudha. Sababni ishee hoksisuu fi tokkoffaa sababa ho'aati. Lammaffaa irratti ammoo bishaan baay'ee kan hin dhugnee fi fincaan ishii kan gubu itti aansuun jechuudha. Mana fincaanii osoo hin dhiqamin kan irra teettee irraa hiik sababa kanaaf jecha inni kun kan keessatti godhattu kun asirra kan jiru kun dheeraan kun gadaamessaa keessa seensistee kan ittiin godhattu akkaataan godhannaa isaa obboleettiin tiyya baay'ee nama dhiba jette haa ta'u malee jechuudha. Malumaan jechuu kan fayyadamtanidha inshaallahu ta'ala. Hanga xumuraatitti isin viidiyoo kana laaluudhaan irraa fayyadamaa isiniin jedha. Namoonni rakkoo kana qabdan waliifis dabarsaa akkasuma immoo itti fayyadamuu hin dagatina. Walumaan akkaataa fayyadamaatitti haa deemnu. Ammas irra deebi'ee kan ifa isinii godhuu barbaadu inni kun faarmaasii bitachuu hin dandeettan. Osoo mana yaalaa hin dhaqin namoonni fakkeenyaaf isin hoksisu gadaamessaan keessa yookiin qaamni saalaa akkasuma ammoo kufni lamaan jidduun jechuudha. Luka lamaan gamaa gamanaa jidduu isin hoksisee isin shifiniina'ee isin akka jechuudha bukurii kana isin ijjaasee shif jedhee isin shifiniina'ee sababa ho'aa yookiin ammoo ol ka'iinsa hormoonii irraa kana bitattanii fayyadamuu ni dandeettanii jechuudha. Inni kuni sadiin baay'ee bareedaadha. Hanga yeroon isaa murtaa'e isinitti hima. Kuni kunoo asirratti guyyaa tokko jedha. Guyyaa tokko qofa kan jechuun fakkeenyaaf inni waan xiqqishuu isaati guyyaa tokko fayyadamti. Guyyaatti yeroo tokko qofa guyyaa tokko qofatti obboleettii kiyyarraa kute jechuudha. Kunooti kanas bantee jirti obboleettiin tiyyaa. Kunoo kuni kaartoonii kana keessa jechuudha. Isuma kana keessa kunoo isuma kana keessa qorichi xiqqishuun tun jirti. Kunooti qorichi xiqqishuun tuni suuricha asirra jiru kana ni argitan jedhee yaada. Kunoo isii tana kuni ammootuyyuu isa kana akkuma asirra jiru kana jira jechuu keessatti illee kunoo argaa jirtan jedhee yaada. Kunoo obboleettiin kiyya kanaan jette asirratti akka asirra jiru kanaa miti kun keessaa ol yaa'aa akka silaa jechuudha. Itti hojjetametti kun keessaa ol yaa'ee gadaamessaa keessa seensisanii kan ittiin godhatanii garuu obboleettiin tiyya hin seenu naadidee akkasuma ammootuyyuu baay'ee dhibaadha jette isin ammoo hanga dandeettan itti fayyadama. Akkasuma ammootuyyuu yoo isinii danda'ame kireemni yeroo jalqabaa san hin yaa'a kana fiddanii asii qadaaddan jechuudha. Ani viidiyoo harka tokko waraabaa jira dhiifama of golcha silfiin alaa hin qabu. Kunooti kanaaf isin ammoo obsaan naa hubadha. Maaliifii wanni kun baay'ee rakkisaadha. Kun akkuma bantanii baay'ee kireemni keessaa yaa'a kana na biratti kan hojjatte jechuudha. Kunoo asiin baay'ee akkuma isin jalqaba banteen borumtaa malee kireemni keessaa ol yaa'a jechuudha. Xiqqishuu waan taateef haala kanaan itti qadaaddanii kunoo argitan jedhee yaada. Ufumaan yaa'a waan taheef isa kana yoo dandeettan akkanatti keessaa harkistan jechuudha. Harkistanii jettan kireema ol fide kireema fida harkistan deebistan. Kana jechuun asuma keessatti jechuudha. Maaliif akka inni kuni qal'aan kuni ka keessaa kuni inni kuni kireema fudhatu jechuudha. Isinii galee akka inni kun kireema fudhatu kun amma kireema hin qaba. Booda sanii kireema inni akkanatti waan ol dhiibuuf jecha gadaamessaa keessa haala salphaan seensisuu ni dandeettani. Itti aansuun ammootuyyuu kiniinidha jechuudha. Erga kana xumurree kiniiniin as keessa kan jirtu kuni kiniinidha. Sadii isiniin jedhee mitiire kaartoonii sadii miti. Kanaafi kana kunis kan dibatanii keessatti miti kun ala lukarratti kun kiniinidha. Kiniinii kana hin gatte obboleettiin tiyya. Dagattee isbaalaa keessaa fuudhuun natti hin tolle sanumaaf dhiise as keessa jira. Kiniiniin kaartoonii kana bakka kaartoonii makaaya jedhee maaliifii baay'ee gaafii kana waan gaafatamaa jiru obboleeyyan keenya gaafataa jiranii immoo illee deebi'aa jira biyya Arabaa keessatti as keessa kiniinii kaartoonii guddaa kana keessa shariixa yookiin ammootuyyuu kaartaa tokkotu jira. Isinii galee kaartaa tokko kana keessa
Kuni guutuun qullaadha. Firii takkitti bichatti jidduu keessa jira. Kiniiniin tun sirriitti isin haa galu. Kiniiniin tun firii takkittitu keessa jira. Shariixni isaa yookiin kaartaan isaa guddaadha. Kan as keessa jirullee akkuma kaartooniin kun guddaa jechuudha. Isinii galee booddee sanii ammoo kiniinii takkittii san qofa liqimsitan. Kiniinii takkittii san tuyyuu maashaallah tabaarakallaa obboleettii guyyaa lama keessatti hin dhiiftee yukunoo kana yukunoo xiqqishuudha hin finne. Guyyaa lama bichaatti godhatte. Kana guyyaa lama itti godhatte kiniinii san halkan takkitti liqimsite kiniinii tana jechuudha. Kana ammoo tuyyuu wantoota biraatiif illee fayyadamaa jirti. Fayyitee jechuudha. Kanaaf inshaallahu ta'ala haala kanaan fayyadamtanii kiniinii tana guyyaa takkatti ittiin godhattanii liqimsatanii halkanuma san jechuu mana fincaanii dhaqxanii erga waa mara geeffatanii isin jaabaatanii hirriba dura kanas gadaamessaa keessan kallattiima marsaan laguu yaa'u saniin itti dibuu qabdan jechuu. Kireemni kun keessatti illee akkasuma al afaan irratti illee godhamuu qaba. Isinii galee kuni ka keessatti illee dibamu jechuu. Keessatti salattis isinii galaami kuno sirriitti akka addaan isinii ba'uuf isinii hime kuni ka liqimfamu. Kuni ammoo tuyyuu jechuudha. Kireemni kun baay'ee bareedaadha. Isas suuraa kaafattanii jechuudha. Kuno maqaa arabiitiin illee kuno kaawwan irraa siisa. Difamaana of kolcha kuno. Arabiinis akkanuma jira. Harka kiyyallee irraa fuudhaa akka sirriitti isinii galuuf ingiliffattis yoo deebisne akkanuma jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Haaluma salphaa taheen maashaallah itti fayyadamuu ni dandeettanii. Innis kunoo akkana jira. Kireema dibataati. Inni infekshinii adda addaa harma jalaa mormii kireema jechuudha. Fuulli infekshinii yoo isin godhate bakka hunda qaama hundaaf bareeda jechuudha. Akka kireema dheengadda ilikoom isin barsiisitu maadiyaatiif jechuudha. Isan isin qaba yoo obsaan na eedan isinii fiduu danda'a. Garuu viidiyoo hojjechuudha. Tarii yookaan iyyuu ilikoom wajjin sababa maadiyaatii kana waliin makee isinii hojjechuun kiyya waan hin oolle garuu an har'a kan fide infekshinii qaama saalatiif. Kanaaf isa kana ammoo tuyyuu isa kana akkaataan itti fayyadamtan fuula qaama keessan kofa lamaan jidduu jechuudha. Luka keessan lamaan jidduu gamaa gamana jiru kana luka keessan lamaan jidduu caccabaa jidduu kan dibdan jechuudha. Isas kan fayyadamtan hanga guyyaa shaniiti. Isa guyyaa shanii hanga guutuutti gurraachisuun jechuun isinirraa badutti hoksisaan isinirraa cittuu hin citaayu. Takkitti kiniinii kana fudhattanii kana dibattaniin hoksisaaleen obboleettii irraa cite akkasuma ammoo tuyyuu wanni hundoo irraa cite jechuudha. Garuu kana haga guyyaa shanii fayyadamtanii kanas ammoo tuyyuu osoo fixxanii bareedaa isin kasalaana yookiin ammoo tuyyuu hin anshaagiti. Sabab saniif dhiifte malee garuu isin waan xiqqachuudha guyyaa shanii irratti hin fudhatu jechuudha. Hundaa doktorri kan ajaje guyyaa shanii osoo guyyaa shanii fudhattee bareedaa garuu obboleettiin tiyya guyyaa shanii hin fudhanne kunuu haala kanaanii fayyadamaa hundi keessanuyyuu osoo hin fayyadamiin adaraa keessan hin dhiisina. Obboleen keessaniif illee sheer godha adaraa isinitti haa ta'u. Horaa bulaa turtii gaarii fayyaan faaya subscribe like gochuun na jajjabeessa. Ramadaanis ni dhufaa jira. Rabbiin nagaan ittiin haa gahu. Akkasuma ammoo tuyyuu anas viidiyoo hojjechuun xiqqoo waan na jajjabaatuuf na gargaaruudhaan akka hamilinaa taatanii subscribe gochuun viidiyoo kan bu'ee daawwachuu fi sheer hiriyoota keessanii gochuun baay'ee bareeda isiniin jedha. Horaa bulaa fayyaan faaya.